Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu naannoo biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni hunduu baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Isuus biraank irraan kan hafe biyyoonni hundumtuu kan birrii 2, birrii 3, birrii 4 fa'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa gabaabumatti dabalee jira jechuudha. Baay'ee qaalee jira yookaan baay'ee dabalee jira jechuudha. Kanan qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Ooman riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, paawundii, yuuroo, turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufe jechaadha. Salphumatti biyyoota 20 qabadhee dhufe keessaa kan guyyaa har'aa xiqqoo saantii wayii qannase Isuus biraankii bichaadha malee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachadha jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin akkuma viidiyoo dheengaddaa keessatti hojjetetti jira jechuudha. Karaa baankiitiin yookaan ji'atti yookaan torban lamatti yookaan yaramee malee dhaabbataadha jechuudha. Karaa baankiitiin akka Itoophiyaa.markeetti guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 irra ol ka'ee yookaan irra gadi bu'uu hin jiru jechuudha. Karaa baankiitiin dhaabbataadha yookaan ji'a tokkotti qayyarama yookaan ji'a lamatti irra kan qayyaramu jira jechuudha malee hin qayyaramu jechuudha. Akka Itoophiyaa.markeetti jechaadha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachadha jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiima 30 baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa guyyaa har'aa kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 15 fi saantiima 26. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiima 17. Ooman riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiima 17. Duubaa dirhamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 93 jechaadha. Xinnuma saantiimuma torbaan qatee jechaadha. Guyyaa har'aa birriin Dubaay tokko birrii 44 ta'uudhaaf jechaadha. Borutti nu guutuun oolu jechaadha. Birrii 44 jechaadha. Garuu saantiima 7 irratti jechaadha. Birriin Dubaay tokko birrii 44 guutuudhaaf jechaadha. Dhugaa baay'ee dabalaa jira jechuudha. Samoona kanas keessatti guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 jechuudha. Guyyaa har'aa birrii Saawudii tokko birrii 43 jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 24 fi saantiima 82. Bahareen diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 27 fi saantiima 73. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiima 31. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiima 58. Kan itti aanu Isuus biraankiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiima 78 kana bichaa qannasee jechaadha. Kun naannoo saantiima 50 qannasee jechaadha. Isuus biraankiin guyyaa har'aa naannoo saantiima 50 akkas qannasee jira jechuudha. Malee biyyoonni hundumtuu baay'ee dabalanii jiru jechuudha. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 12 fi saantiima 76. Yuuroon tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiima 20. Koronnaan tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiima 44. Turkii liireen tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiima 16.
Kan itti aanu Ijibshaadha. Ijibshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 19. Yemen riyaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 65. Kan itti aanu Israa'el sheqelan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiima 48. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 57. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 89 sharafamaa oolee jira yookaan jijjiiramaa oolee jechaadha. Guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoota qabdii dhufe keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jechuudha. Gabaabumatti guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira yookaan qaala'ee jira jechuudha karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Kan biraamoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni fakkeenyaaf warroonni Joordaan jirtan biriin Joordaan keessatti warroonni mana badaabii jirtanidha. Diinaara jedhama jechaadha biriin Joordaan. Warroonni mana badaabii jirtan immoo diinaara miti kan fudhattanii doolaara fudhattu jechuudha. Akkasumas Lemnaan yookaan Beerut jechuudha. Biriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Biriin paawundiin Beerut tokkichisa birii Itoophiyaatii gadi. Kanaafuu gabaabumatti warroonni Beerut jirtan jechaadha. Beerut jirtan fakkeenyaaf biriin Beerut baay'ee xiqqoo kan akka birii Yemenii jechaadha. Birii Yemen baay'ee xiqqoodha jechaadha. Birii Itoophiyaatii gadi. Akkasumas biriin Paakistaan illee baay'ee xiqqoodha. Birii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechaadha. Kanaafuu gabaabumatti warroonni Joordaan mana madaabii jirtan akkasumas illee warroonni Beerut yookaan Lebnaan jirtan doolaarii fudhattu jechaadha. Doolaarii keessa immoo amma fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedheen jira. Kanaadaa doolaarii jedheen jira. Awustiraaliyaa doolaariin jedheen jiraan jechuudha. Kana keessa garuu ani maqaan biyyoota baay'ee maqaan isaanii doolaarii jedhama. Kan waamamu baay'eedha jechuudha. Isin isa kana keessa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Salphumatti warroonni Beerutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Beerutii fi Joordaan jirtanii jechuudha. Birii 100 fi birii 61 fi saantiima 30 herreeggatu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.